Halkan jalqabaa abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti. Halkan jalqabaa maal ta'uu qaba? Barnoota imala jaalalaa kutaa kurnaffaa keessatti halkan jalqabaa abbaan manaatii fi haati manaa yeroo jalqaba walitti dhufan haala kamiin wajjin dabarsuu qaban ka jedhu viidiyoo kana keessa ilaalla. Viidiyoo kana ilaaluu keetiin dura wantoota armaan gadii naaf godhi. Tokkoffaa sagalee isaa waliin qabiniitiin kophaa kee dhuunfaa keetii dhaggeeffadhu. Lammaffaa yeroo fedhiin garagaraa sitti hin dhagahamne osoo dhaggeeffatte baay'ee tokko si gorsa. Fedhiin taane keessa akkasiin seensifde. Sadaffaa viidiyoo kana laayikii 2000 galchuu qabna. Laayikii tuqxan malee hin eegalina. Arfaffaa yuutuubii kana sabskiraayib godhaatiin. Shanaffaa wanti beekuu qabdan mata dureelee akkana qopheessuutti wanti nageesse namootni kallattii haraamaatiin ijoollee kennaa waan barsiisaa jiranii fi kallattii haraamaa irraa fagaanneetiin kallattii islaamummaan kenna barsiisuun kallattii qulqulluu ta'een isin barsiisuudhaaf jecha viidiyoon kun dalagamaa jira. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Halkan jalqabaa abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti wantoota armaan gadii kunniin ta'uu qaba. Wantoota kanneen iddoo sadiitti qoonneetiin ilaalla. Tokkoffaa walqunnamtii saalaa dura. Walqunnamtii saalaa geggeessuu keetiin dura maal gochuu qabda? Lammaffaa yeroo walqunnamtii saalaa geggeessitu maal gochuu qabda? Inni sadaffaa walqunnamtii saalaa erga xumurte booda maal gochuu qabda ka jedhu tokko tokkoon ilaalla. Beeka wanti beeka uumamu wanti guddaan maalidha? Kaayyoon fuudhaa inni guddaan walqunnamtii saalaatii miti. Yaada kana keessaa ba'a. Sammuu keessanillee waan kana keessaa dhiqa. Dhimma walqunnamtii saalaa qofa yaaduu hin qabnu. Namni yoo fuudha jedhamu wanti itti dhagahamu maali? Walqunnamtii saalaa waan jedhu qofa itti dhagahama nama garii. Wanti kun dogongora guddaadha. Kaayyoon fuudhaa kaayyoon jireenyaa walqunnamtii saalaa qofaa miti. Waa hedduudha. Kanaafi halkan kana keessatti wantoota dabarsinu, wantoota dalaguu qabnu, wantoota garaagaraa wajjin ilaalla. Jaalala kallattii kamiin akka islaamummaan isin barsiisu inshallah wajjin ilaalla. Mee walqunnamtii saalaa dura wantoota 11 armaan gadii kanneen dalaguu qabda. Tokkoffaan qulqullina guutuu irratti argamuu qabda. Eeyyanii qulqullina guutuu irratti argamuu qabda. Beekamaadha. Mushurraa taatee fata jetteetiin dhiyaatta. Maashaallah. Shittoo jettaa maali jettaa atillee nixirra fata jetteetiin qophaa'uu qabda. Isiin illee akkasuma. Yaa dubartoonni beekamaadha. Walaa meekaappii ta'ee walaa maalii yaa akiikaa ila akka qalbii isaa fuuteetiin lafa keettutti qophaa'uu qabda. Bareeduu qabda. Akkasuma kadhiiraa wanti ansiin jedhu maali keessattuu ati ni dadhabuu dandeetta. Fakkeenya namni garana si qabee maal jettee fuuruu dandeetta. Akkuma fuurteen itti hin deemini. Ammallee qulqullina biraa qulqullaa'uu qabda. Kanaaf halkan san wanti sirraa eegamu wanti guddaan qulqullina guutuu irratti argamuu qabda. Inni lammaffaan uffata roomaantikii ta'e uffachuudha. Keessattuu shamarri. Shamarri uffata qalbii isaa fuudhee dhiira qalbii isaa kukkutu uffatuu qabda. Beeka shamarran raasattuu kun warri zinaa irra dalagan barbaaddu uffata hin taane uffataa deemtiimi. Uffata jechuun qaama isii mul'isee maal jedhee zina nama oofu. Atammoo halkan san uffata jaarsa kee maraachuu, uffata jaarsi kee dhaabata of wallaalchisuuf isa geessu uffata akkasii uffattee argamuu qabda. Eeyyan uffata roomaantikii, uffata bareedaa ilaaliitiin uffata akkasii uffadhu. Inni sadaffaan yeroo gara manaa seentu wantoota armaan gadii kana jechuu qabda. Jalqaba mana yeroo seentu yaa mushurraa biraan dhaquudhaaf bismillaa jetteetiin mana seenuu qabda. Atillee innillee isin lachuu bismillaa jettanii seenuu qabdani. Achi booda maal jettanii? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jettan. Beeka wanti kun baay'ee murteessaadha. Sheexana rabbi isin irraa qaba. Kaayyoon sheexana inni guddaan maali beektanii? Abbaa manaatii fi haadha manaa wal jibbisiisu. Eeyyanii wallahi isin lamaa wal jibbisiisu. Sheexanni kaayyoon isaa inni guddaan akka abbaa manaatii fi haadha manaa wal jibbisiisuudha ta'e waan biraatii miti. Isin wal jibbisiisnaan kaayyoon isaa guddaan galma ga'eefii jira. Bismillah yoo jettanii assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yoo jettan garuu sheexanni achumatti hafa. Sheexanni isinitti ol hin seenu. Kanaaf maal gootan balbala keessan qollofattan. Inni arfafaanii kadhiiraa sirrii dhagayi. Gara haadha manaa keetii halkan jalqabaatiin jaalatamaa ta'uu qabda. Bakka nama sigmaan ta'ini. Sigmummaa keessaa bahuu qabda halkan sanii. Halkan jalqabaatiin haadha manaa ta'e biratti jaalatamaa ta'uu qabda. Maaliidhaan? Kennaa garagaraa isii kennuudhaan. Wantoota isii gammachiisu wantoota garagaraa isii kennuudhaan. Keessattuu ababaa kenniifi. Kennaa garagaraa qabadhu koottu. Bakka waan normaalitti yaadiin ati. Waan salphatti yaadii wanta kana. Wallaahi waan cimaadha. Waan jabaadha. Waan jabeeffamaadha. Haadha manaa ta'eetiif kennaa garagaraa kennitee dhufuu qabda. Namni garii akkamii yaada? Silaa waan gabbaraa kenne, waan maalii kenne, uffata illee itti bitee maalii godhee manaa jedhee sigmaa yaada. Ta'uu hin qabdu baaki. Maal gochuu qabda? Kennaa garagaraa isii kennuu qabda. Inni shanaffaan sunnaa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam waan ta'e kana dalaguu qabda. Innis maali? Aannan jaartii isaa wajjin dhuguu. Maal goota? Aannan si haa fidanii qodaadhaan ta'ee waan kamittuu si haa fidani. Aannan si dhihaate kana ofii keetiillee irraa dhugdee isii obaasta. Beeki cadhisee tumaa ofii keetii gad dhugdeen fixini. Akkas hin ta'in baakki. Maal gochuu qabda? Aannan san hagawii irraa dhugdee kaafee san ammoo maal goota? Isii obaasta. Isii obaasaa ofii keetii dhugaa. Isii obaasaa ofii keetii dhugaa. Jaalalaan akka dabarsuu qabda. Akkuma siin jedhe sammuu kee waan sigmummaa of keessaa baasi. Bakka halkan san halkan jaalalaa ta'uu qabda. Nama jaalalaa ta'uu qabda. Jaalala mul'isuu qabda. Jaalala wajjin janaa bitaan ibsitaa reemaa.
Jaalalli akkana kun halkan jaalalaati. Kanaaf wantoota armaan gadii kanneen dalaguu qabda. Aannan hin dagati. Inni jaaffaan haadha manaa keetii dhiyaatteetiin fuula gammachuutiin jechoota gammachuutiin haasawoota gammachuutiin haasawa isii bohaarsuun haasawa isii gammachiisuun haasawa akkasiitiin itti dhiyaattee bira taa'uu qabda. Namni gariin sigmaa ta'e iseetumaan teessuma fagaatee irraa taa'eetiin haadha manaa isaa akkasii haasofsiisu jira. Yaa kee akkasii hin ta'in gowwaan ta'in halkan san jaalala guddaadhaan dabarsuu qabda. Halkan sun halkan murteessaadha. Jireenya kee guutuudhaaf wallahi halkan murteessaa. Inni torbaffaan haadha manaa keetitti as dhiyaatteetiin waan armaan gadii kana dalagda. Jalqaba bismillaa jettaa. Achi booda maal jettaa du'aa'ii kana kadhatta. Harka kee sammuu isii irra keettee harka kee akkana sammuu isii kallachiisii irra kana gakkeetteetiin maal gootaa Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra maa jabaltahaa alayhi wa a'uudhu bika min sharriha wa sharri maa jabaltahaa alayhi. Hiikan isaa maal jechuudha? Yaa Allah ansi kadhadhaa khayrii haadha manaatii irratti uumte si kadhadhaa. Akkasuma sharrii isii irratti uumte ammoo sirraa maganfadhaa. Yaa Rabbi sharrii isii irratti uumte jilaa yaa Rabbi na baasii jechuudha. Namni haala bareedaa irratti uumame qaba. Haala bareedaa yaa Rabbi haadha manaatii irra uumte san yaa Rabbi si kadhadhaa nuu kenni. Waan sharrii isii irratti uumte ammoo keessaa na baasiitiin yaa Rabbi balleessiitti du'aa'ii bareedaa akkana kana kadhatuu qabda. Hin dagatiin. Inni sadeetaffaan rakaa lamaa wajjin salaatuu qabdan. Beeki kaayyoon keessan walqunnamtii saalaa bichaa miti isiniin jedheera. Wudu'a qabaatteetiin rakaa lamaa wajjin salaatan akkanumaan bakka. Kama waajiballee hin ta'in akkanumaan rakaa lamaa waliin salaattani. Ati imaama taatee afotti isin ammoo duubaan rakaa lamaa fata'ettanii waliin salaattan. Jaalalli cimaa deema. Inni saglaffaan halkan jalqabaa waan ta'eef parfeektii ta'uu qabaa jetteetiin of hin eegini waa hunda keessa parfeektii ta'uu dhabuu dandeetta. Jechuun parfeektii jechuun maalidha? Guutuu ta'uu dhabuu dandeetta waa hunda keessatti. Guutuu ta'uun eegamu halkan kana halkan jalqabaati. Siifillee jalqaba isiifillee jalqaba. Sababa kanaaf wanta hundaan guutuu ta'uu dhabuu danda'a ka jedhu keessa kee amansiisi. Of qabi. Namni gariin bakka halkan kana waan ta'an mirii dalagee buluu qaba jedha. Miti akkasii miti. Halkan kun halkan jalqabaati. Wanti hundi namaan guutamu. Kanaaf suutaan guutama ka jedhu of amansiisi keessa kee qabi. Inni kurnaffaan jaartii isaa akka wudu'a gootu ajaja inni. Wudu'a akka gootu ajajeetiin salaata maghribaa yoo hin salaanne salaata maghribaatii fi salaata ishaa'ii inni imaama ta'eetiin isii wajjin salaata. Isii asi dhiiseetiin deemeetiin keessummaatu jira yookaan gowwaaddanyoota kiyyatu achi jira manaamin jedhee waliin salaatuu hin qabu. Sigmaan ta'in akkanatti gowwaan ta'in maal gochuu qabda? Haadha manaati wudu'a gooteetiin ati imaama taata isiin ammoo si duubaan salaati isin lamaan qofti jaalalaan abbaa kiyya fata jettaniitiin waliin salaatuu qabdanii. Hin dagatiin sitti hime ani sitti hime. Kanaaf haqa rabbiillee asuma guutuu qabda. Salaatni akkasirraa nafne halkan kana salaatan gatiin wallahi jireenya kee guututu maanoo tuqa. Sitti hime jireenyi kee guutuun akka maanoo hin tuqne maal gochuu qabda? Salaata sirra jiru salaata maghribaa fi ishaa yeroo baay'ee sa'aatii saniin salaatamu. Sababa kanaaf ati imaama ta'ii isin duubaanaa dhaabattu akkasii salaata. Inni 11ffaan keessattuu abbaa manaatiif istighfaara baay'isi. Istighfaara baay'isi. Wayaziidkum quwwatan ilaa quwwatikum. Isinillee atillee inni isin lachuu istighfaara baay'isuu qabdan. Maali kaayyoon isaa? Humna isinii dabala. Bakka isin jajjabeessa. Keessi keessan gubbaan keessan akka humna godhatu isin taasisa. Kuni waan islaamummaan ajajeedha. Waan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti istighfaara baay'isa wayaziidkum quwwatan ilaa quwwatikum jedhee dubbata. Humnarraan humna, dandeettiirraan dandeettii, jabinarraan jabina isiniif dabalaa nuun jedha rabbi. Walqunnamtii saalaa geggeessuun dura wantoota dalaguu qabdu wantoota kana siibsee jira amma seensa gama firaashaati. Walqunnamtii saalaa geggeessutti deemuu edda maal gochuu qabda ka jedhu sitti himu. Tokkoffaani jaartii isaa taphachiisuu qaba. Bakka amma waan walqunnamtii saalaatiin wal qabatu eegaluu edda. Jalqaba maal goota haadha manaa ta'e taphachiisi. Bakka qoosaa garagaraa qaqqabdee tuttuqxee dhungattee maal jettee maal sitti maree kan akkam sitti maree kanaatu hin beektaa miila caala. Haadha manaa ta'e qaqqabuudhaan qaqqabbiillee jadhisteetumaan harka herregaan waliin qaqqabbii laafaa kitaabni akka jedhutti qaqqabbii laafaa ka simmeetii guddaa keessa seensisuu danda'u. Kasillee bakka jaalala guddaa si uumuu danda'u. Qaqqabbii akkasiitiin qaqqabaa waan jaalala guddaa isii keessa uumuu danda'u adeemsanii deemta. Ittaansee jaartii isaa wajjin akkaataa isaa haasa'u waa'ee walqunnamtii saalaatiin wal qabatu haasa'i firii ta'i bakka haadha manaa keeti qaama keeti uffata keeti waa'ee walqunnamtii saalaatiin wal qabatu haasa'i mee maal yaadda jedhiin jechuun anillee bakka bara akkana hin beeku bakka jechuun wanta hin beekullee akkanaa dhagahe mee ati maal yaadda manaamin jedhaa waliin haasa'i firii ta'i biraasa deegoo waan ta'ini adeemsa kanaan deemee achi booda maal godhaa uffata isaa suutaan ofirraa baasa cadhiseetu uffata kee ofirraa darbini uffata kee ofirratti hin kukkutini suutaan uffata kee bakka uffata akkaataa jaalalaatiin isiillee suutaana jaalalaan uffata isa isii suutaan qaqqabaa maal jedha adeemsaniin uffata isiillee irraa baasaa deemuu qabda. Jaalalaanila wanti hundi maaliin ta'uu qaba? Jaalalaan ta'uu qaba. Taazabbii keessallee akkasiin galchine ka dhiiraa dhaga isirriitti
Kadhiiraa taazabbii keessa akkas hin galchine suuta hin jarjariin. Yoo jarjarte isii keessatti illee isii biratti illee dabbaramuu dandeetta. Dibbirti keessa kan seennati illee maal ta'uu qabda? Suutaan ta'uu qaba. Suutaan. Ittaansee zikrii kana jetta. Adaraa zikrii kana fa'aa hin dagatiin. Wallaahi zikrii kana hin dagatiin. Zikriin kun maali? Allahumma jannibna shayxaana wa jannibi shayxaana maa razaqtana. Yaa Rabbi shayxaana nurraa qabi waan nu hirte illee ilmoo nu hiruu heddullee yaa Rabbi shayxaana nurraa qabi jechuudha. Hin dagatiin. Atillee yoo jette shamaraa rakkoon qabu ni danda'amaa jedhu lamaan garuu hadiisni maaliin dhufe dhiirri akkana ka jedha jedheetiin dhufe garuu atillee osoo jette rakkoon qabu isilachuu jedha. Akkasii zikrii kana jetteetiin amma guzoon garamii gara waraana guddicha yeroo walqunnamtii saalaa. Yeroo walqunnamtii saalaa maal ta'uu qabda? Maal dalaguu qabda? Adeemsa kamiin dabarsuu qabdani? Wantoota 8 armaan gadii kanneen sirriitti qabadhu qalama warqiiti. Tokkoffaa haati manaati yookaan jaartiin tee heedii yookaan marsaa laguurra jiraatuu hin qabdu. Yeroo isiin marsaa laguurra jirtutti walqunnamtii saalaa waliin geggeessuun haraama guddaadha. Jalqabuma maal gochuu qabdani? Jalqabuma sargii keessa yeroo itti qabattan yeroo isiin marsaa laguu yookaan heedii irra hin jirre osoo ta'e bareedaadha. Isiin sittaa himtu wantoota kanneen waliin haasa'a dubartoonni sirri dhagaa. Dubartoonni abbaa manaa keessan yookaan jaarsa keessan kan hikaa waliin hidhatartan kana maal gochuu qabdan? Jalqabuma itti himtanii yeroo akkana marsaa laguu hiyyatu irra oolaa osoo yeroo san gochuu dhabnee jedhaatiin firii ta'a walitti haasa'a. Innillee galgala san bakka akkana nagoota jedhee guyyoota ati heediin sirraa dhaabatu sanii fi si obsuu dhabuu danda'a. Garuu ammoo yeroo heedii walqunnamtii saalaa gochuun dhiibbaallee sirraan gahaa haraama guddallee hin miidhamta. Sababa kanaaf jalqabumarraa haasa'uu qabdani. Inni lammaffaan akkaataa yookaan poozishinii barbaadaniin gochuu. Walqunnamtii saalaa akka barbaaddeetti gara barbaaddeen ciistee teettee maal taatee akkaataa barbaadaniin walqunnamtii saalaa gochuu dandeessani. Sirriitti hubadhaa akkaataa barbaadaniin walqunnamtii saalaa geggeessuu dandeettu. Inni sadaffaan qaama saalaa duubaa yookaan kasagaraan irraa bahu saniin simtuu ka jedhamu isaa walqunnamtii saalaa gochuu hin qabdu. Beeki sirriitti kadhiiraa mirga kiyya jettee akkaataa argisii godhuu danda'a jetteetiin qaama saalaa duubaatiin walqunnamtii saalaa yookaan irra raawwattu ta'e abaaramaadha. Atillee abaaramaa taata isinillee yoo jaalatte ni abaaramti. Kanaaf abbaan manaa waa akkanaa kana irraa fagaatuu qabda. Dhorgamaadha guutuun guutuutti haraama guddaadha dhorgamaadha. Dhiibbaa guddaarraan gaa fayyaa isii irratti wallaahi dhiibbaa guddaadhaan isii gaa jedhani. Kanaaf ittiin galiini. Inni arfaffaan jaarsaa fi jaartiinis wal hubannoo fi kabajaadhaan raawwachuu qabu. Walqunnamtii saalaa wal hubannoodhaan bakka. Isiinillee isa hubataa, innillee isii hubataa. Maa horii miti bari isiinillee isa zabuun hin qabdu. Innillee si azabuun qabu, wal azabuun qabdanii, wal hubatuu qabdan, walii beekuu qabdanii, wal beekuu qabdan, walii beekuu qabdan. Keessattuu walii beekuu waan guddaadha. Sababa kanaafi wal hubannoodhaan, kabajaadhaan, atillee isii kabajuu qabda. Maa haadha manaa keetii bari. Amma booda umrii dheeraa waliin jiraatta bar. Maa isii miita. Namni gariin bakka waan mataa isaatii qabatee dhufee jira. Caccabsiini galkan kana butuchiini akka waan jechuun paartii siyaasaa wayii aangoo qabatuudhaaf dorgomaa jiru. Haala saniin bakka namaa waan maraatu jira. No brother maal taate halkan kun halkan jalqabaati lammaffaa haadha manaa keeti kabajuu ni qabda jaalatuu ni qabda maa jaalalaan wal fuutanii miti isii osoo hin jaalanne fuuteeni tajaalattu fuutee bari dubartii jaalattu fuute sababa kanaafi kabajuu ni qabda hubatuu ni qabda miidhuu ni qabdu ajjeesuu ni qabdu haga isiin miidhamtuuf eeguu ni qabdu sababa kanaaf suutaan ta'uu qaba. Iddoon iddoo jabummaa irra wal mul'isa ta'u osoo hin taane iddoo jaalala walii ibsaniitiin jaalala guddatti adeemuu hedanidha. Inni shanaffaan jaartii irratti humnaa fi dalagaa gara jabinaa fayyadamuu dhabu. Bakka humna hin fayyadamin dalagaa gara jabinaa hin fayyadamin waan hin taane irratti hin dalagin namni gariin rifeensa fa'aa harkisee akkaataa waan siin jedhu keessattuu fiilmii zinaa ilaalaatiin wallaahi fiilmii zinaa ilaaltee dhufaa waan fiilmii zinaa irra ilaalte kan haadha manaa ta'e irratti dalagaa itti yoo yaadde wallaahi jireenya kee diigda. Wanti fiilmii zinaa irra jiru namni ashiishii fudhateeti waan san dalagaa jedhani. Wanti sammuu kee keessa jiru sun dogongora sitti hima. Wanti sammuu kee keessa jiru sun dogongora dachirra hin jiru. Waan dogongora waan jirri shiishaa fudhataniitiin waan sammuu isaanii of haadochaniitiin akkas dalagan gara jabina jirri dalagan san haadha manaa ta'e irra dalagaa itti wallaahi jireenya keetu diigama. Waan fiilmii zinaa irra ilaalte achuma gati. Waan fokkataa ilaalte durumaa ilaalini irraa fagaadhu. Garuu waan ilaaltee dhufte san achuma gati. Waan lafa jiruu miti kuni kijiba. Inni jaaffaan jaarsi yoo xumure jechuun fedhii isaa xumurateetiin isparmiin akkas yoo irraa bahe hanga isiin xumurtuuf eeguu qaba. Bakka haga isiin xumurtuuf eeguu qabda. Maa isinillee simmeetii qabdee bar. Isinillee jaalaluma akkasii dhagaamu kanatu itti dhagaama. Simmeetii akkasii jiruu kanatu itti jira. Jaarsi hin jarjarini. Hin jarjarin jarjartee xumurteetiin achi booda isii ammoo gattee biraa deemuuf yaaliini. Isiifillee isinillee haqa sirraa qabdi. Haqni isii maali? Eegdeeni hanga isiin xumurtee simmeetiin akkuma amma si dhagaame kana bakka gammaddeetiin maal jettee haga xumurattuuf atillee eeguu ni qabda. Ammoo wanti jedhamu tokko maalidha?
dhiirri jalqaba kanarra hin jarjaraa jiran achi booda simmeetii laafaa jedhan garuu dubartoonni adda achi siquun simmeetiin isaaniitti dabalaa deemaa jiran sababa kanaaf eeguufii qabda haqa isii sirriitti eeguufii qabda amaanaa waan kana hin dagatini inni torbaffaan yaada jaartii isaa dhaga'uu qaba yoo na dhukkube isiin jette akkana na dhagahamara yoo isiin jette akka dhiistuu fakkeenya na dhiisi jechaa yoo si akeekte waan wayii bakka yoo sitti honda jette dhiisiini na dhukkube yoo isiin jette bakka dhiisiini hin miidhiniin haga isiin miidhamtu eegini akkuma qarallee sitti hime halkan kun halkan jabina kee itti mul'istu akka halkan mootuma kee impaayira kee waraana kee itti mul'isu osoo hin taane halkan jaalala ta'uu qaba halkan jaalalaa kana dhukkubaan bakka gara jabinaa yoo agarsiiste isinillee wallaahi akka bineensaatis ilaalti. Jaalala ija jaalalaatiin si ilaallu ija bineensaatiin si ilaalti namni waraabessa yookaan bineensa yoo sodaatu jaalateetii miti ka sodaatu jibbaadhaaf yookaan isatu namii dheedheeti isinillee akka si yaaduu hin qabdu adaraa inni saddeetaffaan dhimma dubrummaa keessatti daangaa darbuu dhabu daangaa hin darbini dhimma dubrummaa wal qabatu kallattii kamiinuu daangaa darbuu hin qabdu barnoota imala jaalalaa keessatti as dura ilaallee jirra deebitanii ilaaluu dandeettanii yoo isin dubrummaa kan hin qabne ta'e hattan osoo ka qabaattuutiyyuu osoo ka bahuu diduuti kallattii hin taaneen irraa baasuuf hin deemin namni gariin qubaan fa'a harkaan fa'a maalii kallattii jibbisiisaa mara fayyadameetiin nama irraa baasuu jira maa jennaan yoo irraa baasuu dadhabe akkana namni naan jedhama naamin jedheetiin jabina ofii mul'ifatuuf jedhee isii miidha. Wallahi dogongortee jirta kanamaa maaltu si galche haadha manaa teeti bakka siif isii bichatu waliin jira malee namni biraa kasi waliin jiraatu hin jiru namni biraa kasi waliin ciisu hin jiru isin lamaan qofti wal hubadhaa waliin jiraadha kanaaf dhimma dubrummaa keessatti daangaa darbuu hin qabdu likkiitti deemuu qabda hattan dubrummaallee osoo kadhabdu ta'ee sammuu kee bakka waan hin taane nuuf hin hubachiisin haasa'uu dandeettani kanaaf suutaan haasa'a malee dhimma dubrummaa keessatti daangaa darbuu hin qabdu waraanni guddaan walqunnamtii saalaa xumuramee jira. Erga walqunnamtii saalaa xumurtee booda maal gochuu qabda ka jedhu wantoota jaan armaan gadii kanneen haa ilaallu. Tokkoffaan erga xumurtan boodas gammachuuf jaalalaan wajjin ciisuu qabdan malee namni gariin kamaal dalaguu jira. Haadha manaa isaa wajjin erga walqunnamtii saalaa xumuree booda maal godhaa irraa garagalee ciisa. Awuzu billa maal abboo maali wanti kun marti maal wanti akkana fokkataani. Haadha manaa keetii bari maa wayii zinaa waliin dalagde dubartii zinaa fokkattuu san seeta tun bar qulqullitti haadha manaa teetii bari tarabbiin subhaana wa ta'ala isiin uffata keetii qaama keetii siin jedhe sanii bari kanaaf irraa garagalteen ciisiin gammachuudhaan jaalalaan ija isii keessa laalaa kolfaatiin waliin ciisaa waliin rafaa malee irraa garagaltee maal jetteetiin isiillee akka dabbaruun godhin isiin faan saalfatti si caala saalfatti ati ka dhiiraa wanti gochuu qabdu maali jaalalaaf gammachuudhaan itti garagalii waliin ciisii malee halkan san waliin rafaa bulaa malee irraa garagaltee maal jettee qaama kee harka kee irraa achi fageessitee dudda keetti kennite awuzu billaa dalagaa fokkataa kanaan dalagini harka kee irra kaadhu rafi haala kanaan gammachuudhaan wajjin dabarsaa fixaa malee walqunnamtii saalaa qofa fixadhe jettee achi booda achi darbiteetiin hin dhiisin eqaadhaa miti yookaan ammoo dubartii zinaa dalagdee miti. Inni lammaffaan waan walqunnamtii saalaa keessanii wal qabatu isin lachuu hin dubbatina. Arraba keessan waan walqunnamtii saalaatiin wal qabatu yoo dubbattan rabbiin biratti nama sharranyaa jedhamtanii ilaalamtanii. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan namni sharranyaan guyyaa qiyaamaa nama abbaa manaa haadha manaa waliin ciisee haadha manaa abbaa manaa waliin ciistee waan walqunnamtii saalaa jira lamaaniitiin wal qabatu nama dubbatu jedhan. Akkas ta'uu barbaaddanii kanaaf eenyutti hin dubbatina. Namni gariin haati manaa akkana durbummaan qabdu akkana qaamni saalaa isii akkasii isiin illee qaamni saalaa isaa akkasii akkana ta'a akkana dalageetiin akkana ta'a manaaman Wallahi waraana rabbii walii banaartani. Wallahi waraana rabbii walii bantani. Rabbiin biratti isin nama badaa jedhamtanii ilaalamtani. Jireenya keessan namatti ni mina. Amma namni gariin maali? Fuudheetiin bakka haati manaatii akkana durbummaan qabdu maali jedheetii waan isanii wal qabatu hima. Hin dubbatiin watakka. Watakka waan jireenya keessanii wal qabdu waan algaadha alga marratti haafu. Hin dubbatina. Inni sadaffaani qaama guutuu janaabaa irraa dhiqachuu qaba. Erga jechuun isparmiin sirraa argame yookaan walqunnamtii saalaa haadha manaa ta'ee olii yoo geggeessite qaama keessan guutuu dhiqattanii sillachuu. Atillee innillee waan janaabaadhaan wal qabatu ilaallee jirra garuu halkan kana maal gochuu qabdan qaama keessan guutuu dhiqattanii isiinillee qaama guutuu dhiqattaa garuu rifeensa kee guutuu isaa miicuu hin qabdu dhiquu hin qabdu maal gootaa hundee isaa bishaan ni seensiftaa achi booda bishaan ofitti naqxaa haala isaanii maqaa ofirraa dhiqtanii achi booda akkana dhiqattaniiti nagaa keessan irriba keessan raftanii obboroo keessan kaataniitiin subhii salaattanii haqa rabbii keessanillee haala kanaan guuttanii jechuudha. Hin dagatina osoo bishaan kadhabamu ta'e hoo maal goona? Osoo bishaan kadhabamu ta'e tayammuma gootaniitiin haala bareedaadhaan tayammuma immoo akkaataa itti godhanillee isin hin dhibu harka keessaniin gadhooftanii biyyee achi booda fuula keessan xaragattanii yookaan haxooftanii achi booda fuula keessan xaragattan san irraa kahafe harka keessan ganaa jechuu gara duubaa xaragdan achi booda kabirgaaf kabitaallee xaragdanii haala saniin salaata keessan itti fuuftanii jechuu hin dagatina. Inni arfaffaani ammallee waan jaalala keessa isinii dabalu tokko isinitti himu.
qaama keessa wajjin dhiqachuu dandeettanii. Yeroo shaaworii seentan waliin bakka fata jettaniiti wal quunnamtii saalaa geggeessitan ammallee fata jettanii jaalalaan qaama keessa wajjin dhiqachuu dandeettan. Shaaworii waliin seenuu dandeettanii. Qaama saalaallee osoo walii ilaaltanii rakkoo hin qabu eeyyamamaadha. Isiniif eeyyamama. Kanaaf shaaworii keessan seentanii fata jettaniitiin qaama keessan dhiqataa yeroo jaalalaan malee dabarsitaniitiin irriba keessaniif deebitanii subii keessaniif nagaan kaatanii. Inni shanaffaan maatii fi fira isaa deemee dubbisuu qaba. Bakka jechuun walquunnamtii saalaa isaa xumuree maal jedhee haadha manaa isaa waliin jireenya gaarii erga dabarsee booda keessummaa dhufeetiin mana isaa jiru deemee dubbisee fuula gammachuu agarsiisee maatiin illee gammadee haasawuu miti beeka. Afaanii wata kan dubbatu jenne waan walquunnamtii saalaatiin wal qabatu wata kan dubbatu bakka deemee maatii isaa waliin fuula gammachuu agarsiisee ilmi keenya nu gammadee jira jedhanii maatiin illee haa gammadanii. Inni jaafaani dhiiga dubrummaa mul'isuu dhabu. Amma maatiin gariin akkamiitu jira? Nu mul'isuu qabdan akkana ta'uu qabdan arginu malee jedhanii kan maraatantu jira. Wanti kun dogongora hin mul'isuu hin qabdanii. Dhiiga dubrummaadhaa algaarra bultan maalii mul'isuu hin qabdan bakka. Osoo dubrummaa yoo qabduuti yoo kan qabne hin qabduuyyuu garuu yoo qabdu ta'e dhiiga dubrummaadhaa mul'isuu hin qabdani. Wantoota kanneen sirriitti qabatuu qabdanii jireenya keessan haala bareedaa kanaan haqa rabbiillee guuttanii haqa waliillee guuttanii jaalalaaf gammachuudhaan halkan kan akkana dabarsuu qabdanii. Amaanaa viidiyoo kana sirri dhaggeeffadhu wallahi sirri si fayyada sirri irraa fayyadamta jarjarteeti waluma walquunnamtii saalaa qofa yaadiini waa hedduutu jiru kun argitee jirta halkan jaalalaa ta'uu qaba islaamummaan kana nu barsiisa. Waan halkan kanaa wal qabatu waan dhiiraa fi dubartii bira jiru nasihaa yookaan gorsa waa lama dhiiraaf waa lama dubartiidhaaf sirriitti qabadhaa waan hayyoonni dhaamanii. Tokkoffaan maalidhaa dhiirri kun laxiifan jedhan nama gara laafaa ta'e nama aaruun ta'in nama bakka dheekkamaan ta'in nama bakka nama arrabsuun ta'ini. Maa jennaan isiini akkuma qara dubbanne maali halkan jalqabaatii wantoota garagaraatu jiraatuu danda'a hubatuu ni qabda isii simmeetii isii hubatuu ni qabda hin aariini isii waawwayitiin jetti atillee aarsuuf hin deemin hubachiisiin ta dubartiillee dhiira hubachiisiin akkana jedhii ittimi innillee yoo san beekeetiin dhaga'ee si hubatuu danda'a. Kanaaf wal hubachiisuu qabdan dhiirri hin aariini hin arrabsiini wallaahi halkan tun jireenya keessaniif halkan murteessaadha. Halkan tanaan wanti marti bada halkan tanaan wanti hundi tola. Tokkoffaa nama gara laafaa ta'e hin aariin hin dallaniin hin arrabsiin. Inni lammaffaan laa tastaajiliin jarjariin dhimma hunda keessattuu hin jarjariin. Akkaataa dalagdu keessatti ta'ee akkaataa garagaraa keessatti hin jarjariin bakka jarjaraa namaan ta'in tasgabbaa'e. Sakanni jedhiitiin waa hunda keessatti bakka isiillee hubataa maal jedha adeemuu qabda. Abbaa manaa jechuun maal jechuudha? Abbaa manaa jechuun bar mootiidha. Mootiin maali? Waa hunda garana qabaa, garas qabaa, gara qanyii isaa laalaatiin suuta deemuu qaba. Akkas ta'uu qabda. Gorsi lammaffaan dubartootaaf. Dubartoonni wanti isin godhuu qabdan. Tokkoffaa isaa kana indakii khawfuun watawatturuun quulii lahu. Yoo sodaa qabaatte, yoo keessa kee wanti ho'iisi dhagaamaa jiraate itti himi. Adima baasii itti himi. Hin sodaataa jiraa jedhiin. Yookaan na dhukkubaa jiraa jedhiin. Adima itti himi. Maa sodaatta maa saalfatta? Itti himi. Kallattimaan akkana jedhii itti himi. Inni lammaffaan laa tatawaqqa'ii mubaalagaat fil alam jechuun sirna dhukkubuu danda'a jettee keessa kee amansiistee hin dhufini. Wanti namni sitti himu waa hedduu. Ka dhiiraallee namarraa waa hedduu dhaga'uu dandeetta. Akkana godhiin butuchiin caccabsiin maalii godhi jedhaniitiin si gorsuu danda'ani. Gorsa kana marachi gati. Atillee ta dubartii sirri si dhukkuba ka jedhan sirna dhukkubuu danda'a jettee keessa kee amansiifte ofirraa achi gati yaada kana suuta jechuu qabda. Dhukkubbiin illee ima jira ka waan jedhu keessa kee amansiisi bakka garuu dhukkubbii humnaa oliitii miti ka jedhu ofirraa balleessuu qabda. Akkasii halkan jalqaba wantoota kanaan dabarsuu qabna. Rabbiin halkan kana halkan jaalalaan milkiidhaan karaa halaalaatiin itti geennu rabbi nu haa taasisu. Wallahi karaa haraamaatiin miti karaa halaalaatiin zinaadhaan miti karaa rabbi jaalatuun halkan kana katti dhufnu yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi nu taasisi yaa rabbi nu taasisi. Zinaa nurraa cufiitiin karaa halaalaa nu laaffisiitiin halkan bareedaa kana kan itti geennee akka rabbi jaalatuun akka nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam nu barsiisaniin nullee kan itti geennu rabbi nu haa taasisu. Warri hin fuudhin rabbi nutti haa fuudhu. Warri fuutan ammoo jireenya keessan gammachuu isin haa taasisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.